dubartii birrii qabdu osoo fuudhan yoo akkam. Maati laa wajjin jijjiirama kan lage. Akkas wayyaa bara kana uummata kana kadhaa ture ishee geessu muni. Akka wayya wallaahi silaa na buusaa yoo jiraatti. Hin jirti baay'ee jira birrii gara keetu dhabde. Saasaa nuti dhaase. Saasaa nuti dhugaan waan jedhaa bar. Eesuma dhugaa. Na buusaa yoo jiraatti na buusaa maas hin beekamti. Sama rabbummaa rabbii jettanii jiru kuyi. Sama rabbiin sodaadhuma rabbii maaf jecha natti hirumte wajjin jijjiiramu. Rabbi sodaa osoo hin ta'in bultima ijaarratu barbaadde. Egaa rakkataadha mee miskiina miti kan hin dalagee wajjin jijjiiramu hin jiraadha bar. Guyyaa suuqii bantanii gurgurtanii halkan immoo masaajii gootaksii waan birrii qabdu. Beeta masaajii garuu. Beeta maal daa'ima wayina seetamu maa nama deemee mana jaalatee bultee ofii dhiigee dhufee baran. Eessatti? Biyyattuu. Jaartii qabna turte biyyatti. Jaartii qabna. Jireenya balleessee dhufe mooddeeqii natti kenne mooddeeqii dhaan akkaataa taaptaa kudhaa oromoo maa ta'an qaraamaa kan ka'e diraama kumaa furteen. Diraama kumaa bakka kaffalee jedhu inni birrii gatiin jedhu amma diraama kuma sadii yoo argatte bisaan ka'e wajjin filaaf fuunee kan qaraamaa sadaa kaffalee nan galitti jedhu. Amma ati wayi dalagaa bareedan qabdu wayi waraqaan qabdu aga yoomitti macaawwachaa warra Dubaay taree hunduu fooloo fi guddifata odeegaasi oofee jireenyi kee fuulduraa maal? Lama warra follow na nunggu ketemu tu pun. Jirannya tu. Medan ke kat gaba tu bujar tu siapa? Beri karabi dah kan surat itu sih waktu pun dekat tu berarti sih kau ada macam pun. Drama kau masih di kau, drama kau masih aku tu sih. Berapa tu? Ingat? Engkau bukan nama anak kecil. Mari bermandu nak kau nanti kau sana. Terbayar. Ramadan mau ya, Ramadan itu ni. Ramadan ni. Dua macam nama mati nama akade. Uji tu berada pada jadi face pada dia sebenarnya semua itu sama muka yang kau tema golden tiup. Boleh nak baik ni dah mana? Thank you. Tahu kita orang sih ababu je guys. Amma beri mereka kasih kode le. Beri ni nak kode le betul sih mu. Beri drama aku masih ikut. Ini nak kode drama aku masih ikut. Kuma tadi kau masih kode le. Drama aku nak ikut nak kaif. Drama aku nasa di kono kan nemu itu nak ustaz mutawan mana namanya. Ustaz Ahmad tu itu nak kau ingat. Ahmad. Ustaz masih Hashim macam. Ustaz Hashim tu sih berikan waktu nak kau ni kan ni boleh katu ni ada aku kan. Macam ada aku yang ni. Mari, angku dari number miskin dunia aku tu kan miskinat Rabbi ka benya naturi. Wallah halal. Masih aku rakni ke sabarna. Dunia aku tu kan miskinat wallah halal. Dunia tu koyu marapat mani wine of you go direct this miskin tu kuburan wallahi rabi garu sabi kan aku malikun naturo saya why sampai wallahi rabi wa mujadikan nakawun apa beraja Rama kumala mai rete हम सदी रहे Ember how are you माजे तररे हवास ने अजला जिरतन Rama kuma सदी को भाई करते Abdi mah jare abdi kita cu. Abdi ko na agar kara monni to pyaj ro hizati hu bisha bakan dejra to pyaj bakan juro sumayu sha bakan bot bakan to kiya baten to kire jira ga rabbi ni kola ka abdi kana nama miskina la batu ati simbetta nama miskina la batu nama kotte ti kita manu sitala le me miskine duar gar wallahi ra mi taku baye nagar ram baye to kuna gar wallahi setan illa bare to le bibchi lagi baru terima am video saya kali ya le odu suntain nama kote tikiti nama mana tu sewa kita juru bergaul antuk kufar wallahi rabbi no leka musal kau dan akan itu jalan demo bah ya nama gara tu sima singar gara ini to piada ek kami miskin kan agar gaji ro to piada ek masih ya itu kan ayu manni dubai ke serta no garga ek mata dubai ti mana wale akame ti to piada ke salve as gara dan num tiga sa kudda num miskin to piada ke gara mana berarti tu garga sa kudda berapa dubai berapa Dukuma ati biya Dubai ati biya ka rote singa nang gargar ati atum tin mata ke di rakatu ko ni ala ta media
Gaaffii sirrii gaafatte la. Akkas. Inni asliin anas mubaarakiinis caalaa nama danuu beeka. Sooressa danuu beeka qabilaa sirrii jette dhugaa hin gaddiisin. Soddaan ammoo laayisuma bashaashaa biyya fuudhe achii fuudhe. Ijoollee baay'eeti. Bashaashaadha. Sagaraa dhibee si duuba dhaabatu kun abbaa suuqiti. Murcee kun. Kun jira dhugaadha. Abbaa biyyaati. Abbaa biyyaati. Butiin dhugaadha. Ijoollee kiisaati. Jirsa tiskuudha. Biyaansi yoo si gargaaru danda'ame dirhama 2,300 kun xiqqoodha nama qaburraa osoo si fuudhanii qaramaa jalaa si baasanii waraqaa si jiranii nama fayyaa qabu ilma daa'imaa dalaydee kafaltee leenatti tola. Aishaan? Dalagayyuu akka fayyatu waa biyyaansitu geemii anaafsii walitti qaban jechuudha. Geemii uummatun si taphatee si immoo bare leenca tokko keessaa tun birrii baafadhe. Waraqaan kiyya nuraan dalaganii akka guddaa qaba. Oromoo wanti uummatee yaada malee geemii kanatu waliin qabanii qophii jechuudha. Anaafsii walitti geemii taphanne. Geemii jechuudha. Waa biraati. Geemii kanatu taphanutti gadhiisan hin jedhe. Biyyaansi yoo geessi moo'ee naan gargaarsi tokko nu godhame waraqaan kiyya adii keenya nalaa dalagame. Aile kini ke sabe chu. Bella Manu re wajin. Ya? Bella Manu? Bella Manu oli ga ko yak mana ke ga Bella Manu. Akka Dubai Cairo ti tabanna mo. Akka Jimma Varsi ti tabanna. Aku ma Jimma. Gandumma jirtu beta. Gandumma jirtu. Anse tun gandumma barbare beta jolle. Namni Jimma beta jolle kunna ke sa jolle ti ma. Akhirnya pasti tahu berarti jolle ni kalau tu dah tu gandumma kan mana? Jimma bar. Jimma nama dua itu nama Quran itu beta. Jolle Jimma. Tap gura. Lagi buat asli. Asli. Lagi buat nama miskin apa tu? Nama Quran itu nama Rabbi. Kenapa? Gandumma wo ini biasanya. Tun gandumma berarti jolle sudah tinggal ada, nafi kau. Mucana to jinjira to suna nan fira ba. Maan nire maa kana deegaan jirtu waa'ee kan dhimmaa akka isaan ijoolleen keenya nama hangafa nama qaraadha nama alima kanaafuu jedhe nuti walii obbolee jennu yaa walii nuti walii obbolee jennu. Daa'ima qabda. Daa'ima qabu. Asli isaa fuudha takkaa waatti maal taate as laa'u kennuu. Qaamni kana biinatti fakkaatu sagalee. Maal irraa qabdaa baay'ee. Angkoti. Anak di. Ara daa'ima dubu argatte Dubai. Anu tu nak kena mucar kat nanggam badan. Kamu ni dapat ada apa zaman? Mucar tu kena lagi tu nanggam badan. Wallah lah. Ahmad Dina ke fatwa tu kustima. Daa'ima agam gorani argatani beekta. Dah tahu. Beri berapa dapat? Wah. Ajar. मैं दाई का चुम्मान माल करूँ कब तक तरती पे दाई में Akai muka kena lakan ni uji cu. तरती पे दाई में जिधर के संदूर आदू पैसा नुच्ची में कम करूँ कब तक Ababo fidan ya ababo lam. Tertima ni lakat tu jam mana? दाई मार का चुप नमी तो कमाल को चुका बा Kami tu kau dah mar kacau dah sih. Uji cukup. Uji je. Jual terima. Mana beredar jadi, ini berian kau tidak kabar tiada bude, ini mudah tu. Ini mana no? Boleh dunia tu kau cuma teh. वारा था यो पूरे इल्म और का चुप वारा था माल को चुका तेरे पे Orang sana mau. Triple ya jemaah triple. Kau basuh kau. Wana sumber baju basuh. Wana kan. Rimba isaga. Wana kan mah. Wan berbeda kau ni nyaci se, furti se. Mati si bustu kau wana kau deh. Wajib tahu apa? ऐसा Ada ni. Akas kau cuma banyak ni bisa. Gargaru kau banyak ni. Asyik kau biasa makan lebih nyaci kalau ini kudura betul mesti. Kudura kan nyaci se. Ada kan kasu mana kate. Mau kau garbu kan ada se. Phone kan kalau nyaci se. Sangga tak ayo si bumbu sangga kan nyaci se cuma gau-garan. Di mana berbeda. अच्छी थे वो वन सिंपल बात है कुदरा भी थे फिर भी रखा है इसीने कहना कोर्स देते से
Giftii sanyii warra mootii jennee maaliif qe'ee warra mootiitti jaabilee jimmaa jetti maaliif baatu sirbi sun akka jarri akka dhaabbatanii martabaasii ol fuudhanii qe'ee kaadhinnaa ijoolleen durbaachuun bareeda kanaan dhalatti nagine kuduraa muduraa qaba nyaattu ijoolleen shamarranii jijjiiramti jechuudha. Mubaarak Musammaatiin wal nagarree isin Dubaayitti. Mubaarak na jalaa dhokatee bare na jalaa dhokatee liibiidhaatti naanaasee bare malee tuqaamaan na bira dhufee barre sidaa kana akka dhama. Wallaahi ijoolleen Dubaayitti jaallatti malee osoo namnummaan 3-4 si kenna hin dhaatta bar gargaarsan barbaachisu dirhama 3,000 namnummaan 5-6 osoo si kennanii dalaydee kafaltaaf yookaan illee akkanumaa si kennan koo salphaa bar. Wallahi dalageen kenna amma Mubaarakitu tumanii amaneetu dirhama 3,000 maanaa kenne wallahi annama Mubaarakii dalagee deebisuufan. Wallahi arabni koo kuna shadaadhi nama dalagee kennuuf garuu Mubaarikoo wama felfellee wama akkuma miidiyaa kanatti nama raseemaa jedhu see dhufee qaamaan dhufee na bira nunne dubbata yaasa garuu Mubaarakiin qaamaan bira dhageera banana tokko ramadaan kun bira dhageessira bira dhageessira. Suuraa isaa galabannu. Suuraa isaan galabbatanii nama hangafan jettu nama hangafti rakkoodha nama dhiban jettu dhiisi. Isin lammaanii wayitii wal walaaleeffattanii anatti hin baafatee naa dhiisa. Miskiina dhiisi galaan itti muummisu dhaabbataa kan isaa. Wallaalummaa inni namaan da'oo godha dhugaa rabbeessitti maa dhaggeeffadhu. Inni namaan da'oo godha siin baasi waan ta'eef dhiisi wayiiwwan jedhe. Naguba maaliif obboleessa waan ta'eef ati illee naa dhiiga asili ati. Mubaarak illee naa dhiiga tokko miti Oromoon tokko. Wali jaarraa malee waliin deemnu waan ta'eef gorsuu qabna yoo ni jallate illee Mubaarak wanti kanaan ta'u dhiisi. Wanta kana kana godhe ni gorsuu qabna. Malee suuraa namaa yoo gadi gabbanne rakkoodha. Yaadni kee bareeda garuu maal godha kaa ijoolleen Dubaayitti cekkantee bannaa. Wallahi rabbumti kaylee godhu maa geemmu xamuma geemmi kana tunuu qabani beektaa tuma keessi moodhee naane jedhe birrii meeqa maadha birrii meeqatti naa sharbama birrii meeqatti naa sharbama leenca lama sadii yoo naa kadhiisan. Leenca sadii dirhama 1,000. Dirhama 1,000 leenci sadi. Dirhama 1,000 wayya. Dirhama 1,000 wayi egaa torbee naannoo tokko kanaa qaban jechuudha walitti leenjisee nama bakka guddaa qabu nan danda'a maaliif uummatuma keenyatti horeen caalaa macaan kun beekamte amma wanti ijoolleen ashantan bona taa'ifatan arginu hima aangoontiin nama arrabsuuf wallahi du'aa nama yaada keessaa akira beektaa nama arifatu keessaa akira garuu wanti naaree nama arrabsuuf uummata ashantan godhantu fanni arrabsa beekanarraa gara taa'uudhe waliin natti kolfu kun waliin arrabsu kun gara taa'uudhe. Tokkummaa sirreessi ergi tokkummaa. Asli. Torbeen gadi beellamaa taphachuu feetaat. Amaddiin. Torbeen gadi beellamaa taphachuu feetaa. Beellama tusin nu qabdanii bareedaan. Mordi kinatti kenna gara Ramadaan hin kutaa. Maalitti kenna? Torbeen inni hojii taphattare. Mordi kinatti kenna jira asili. Gara kootiin kutaa. Mordi kinatti kenna. Ahmadiin. Morningi miti warningi jedhi warningi jedhi morningi miti warning. Warningi miti kenna jira. Okay sana tu. Okay miti video sana. Tapi kita odoo fuudhani yoo akkam. Dubartii birrii qabdu osoo fuudhani yoo akkam. Maati laa wajjin jijjiirama kan lage. Akkas wayyaayyu bara kana uummata kana kadhaa ture shilin geessu muni. Akka wayya wallahi silaa na buusaa yoo jiraatti. Injirti baay'ee jira tabirri gara keetu dhabde. Saasaa numti dhaase. Saasaa numti dhugaan waan jedhaa bar. Eesuma dhugaa. Na buusaa yoo jiraatti na buusaa maas hin beekamti. Tamma rabbummaa rabbi jettanitti dhufuuyi. Tamma rabbiin sodaadhuma rabbi maaf jettanitti dhufte wajjin jijjiiramu. Rabbi sodaa osoo hin ta'in bultima ijaarratu barbaadde. Egaa rakkataadhaa miskiina miti kan hin dalagee wajjin jijjiiramu hin jiraadha.
guyyaa suuqii bantanii gurgurtanii halkan immootu masaajii gootaa si waan birrii qabdu. Beektaa masaajii godhu? Beta mas daa'ima wayna seetamu maa nama deemee mana jaalatee bultee ofii dhiigee dhufee baran. Eessatti? Biyyattuu. Jaartii qabdu turte Abaaboo biyyatti. barbaade. Abaaboo. Jaatii qaba. Jireenya balleessee dhufe. Moornikiin itti kenne moornikiin ana karaa taaptaa kudhaa oromoo maa ta'an. Waarnikiin itti Opening kenne. godhaafi. Chargii Opening fi godhaa. Maaf godhaa abaaboo fidaa. akkanumatti fiqirii waliin galattan. Chargii guutuuma fiqirii waliin galattan. Thank you. Biisi kamadhaan agarsiisanii ganii warningi sitti kenna. Tiada baadii sanaa. Abaaboo taabii. Kanaaf bara bobaatee agarsiiftu kanaaf bobaan nama hundaatu gurraacha barkee qofaa miti. Na dhikkii baata bar. Ini ta'e doktor. Doktora sirrii na ta'e bar. Inni agarsiisii kanaaf. Miilaan madaasi qabaa ka bobaan sirii ta'u. Miilatu madaasi qabaa. Milli madaana qabu bare na ite xannacha natti bee bara akka jalatti gubaa jalatti na bee ite. Morma afuruma namaa kana ta'e bare. Harkaan hin qaqqabin yaa maddiin ittuu si ta'a harkaan hin qaqqabin. Bakka Dubaay siin taane biyyatti gale firra. Double guys. Alaala asirri illee kun akkuma mubaarak jedhe biyyatti galee naan laajjisiitti rakkina xingalaa rakkina Itoophiyaatti. Olmaan Asirri biyyatti galee asirri ati biyyatti galee biyyatti galchiin ati kuuftee amma gabbattee tasii hortee tasii galee. Biyya ormaati maal goote? biyyaa jiru qaamaa qaramaa jinni jaan kan kun hin jiru bar waan akkasii namarratti ba'u namarraa bu'u kun hin jiru as. Firiidamiidha. Isaan miti qaramaa miti nama jijjiirama kun jijjiirama rakkina keessaa baasuun walaan biyya ormaa kana wanti dhufee fi silaatu nu dhukkubsadde ana tokko fa'aan galuu hin qabu godhooni fayyaa qaama kootii sun dura jijjiiramee rakkina keessaa bu'uun barbaada amma natti koffisan kun borteessanii laatan bakka guddaa kennaan inshaallah. Jimmaa keessatti bakka guddaa ga'ee miskiina gaarii nyaachisee baasee naan na laaltan. Waruma jimmaan ol kaasa wallaa laatiin amma natti kunuunsa hin keessa nuyi. Warra jimmaa qofa yoo ol kaafte gandummaadha kaareef nuti Oromoon tokko hin jenne. Gandummaa miti makuma jimmaan jedhe. Warra jimmaa qofa ol kaafnaan gandummaadha. Arsii jimmaanoo baalenoo wallaggaanoo harargee gujii iluun eenyu gargaaree waati jimmaan qofa gargaara. Jimmaan qofa miti jimmaan qofa gargaara miti dhaggeeffatutti nima. Gaafan isaa fakkeenyaaf rakka deemee artiin rakkina keessaa na baasee garuu ani immoo miskiina hunda gargaaree naan argamee tan argaman jedhe. Waa'ee gandummaayuu gaafa sana nama keessaa bada gaafa. Ati yoo jimmaan qofa gargaarte gaafa rabbi si dabarse gandummaadha rakkataa hunda hin gargaaru. Rakkataa hunda nan gargaara bar. Gandummaa tun ta'in ati tokkuma asili dhaggeeffadhaa tun asili wallaalummaa sirriitti ijaaramteetti. Gandummaan waan inni gargaara. Nyaata isaarraa waan inni salphatteedhaan. Wallaalummaan irra ijaarame. Irra jirti tokkummaan makaana jirti. Maali? Baay'ee laamne. Wanti asili wanti akkasii jedheefi maaliif wanti tokko sirra jirtee fakkeenyaaf haala jireenyaa kana ilaaltee kaatee gandummaa baratu. Ati fakkeenyaaf gandummaa baratu nama guddaa taatee kaatee jeellaatuun qaanfattu hooti. Nama guddaadha barate. Nama waa yaadu. Maal balleessanii adama jimmaan ol kaasa jennaan jimmaan qofa gargaarte. Makuma kana iyyuu dubbatiin itti waan inni gandummaa baratu jedhan ijoollee sitii wajjin jiraatu bara. An waa'ee gandummaa sammuu keessaa qee Oromoon kunniin tokko waliin dhufee bira wajjin nyaadhee dhugaadha bara. Ramadaanii kana gabattuma takkaan waa'ee gandummaa baratu keessatti taate. Ahmad barsitu ani gaaf naa tarte jimmaan ol kaasaa jennaan jimmaan qofa ol hin kaasne nullee Ahmadiin dhaggeeffadhu laata haasaa biraa dhiisi asliini. An gaafii seeraatti gaafatee jimmaan qofa ol kaasaa jennaan malee hin qabnuus hin jedhu. Na gargaarsiise isa amma gaafadhuun asliin soddaadha gabbara malee fuudhe. Qubna gara gaafadhuun. Hasan kan mereka kata malian itu yang ini kan number satu jualan situ cinta wita. Ani dah sudah tiga saya jadi masalah wita ani wita rujuk. Ani kata itu kok jualan situ jima itu tinggal ada jualan. Lagi tinggal. Bat-batnya lagi bat soda. Bat-batnya lagi. Ati osoda lagate hore nama thaye jimman ol kaasa jette munjen. Anu munjen. Wong golaketi. Jimma kisah.
Jimmaan keessaa dhagee oduu hundee anko ammaa jimmaa nama sirrii miskiina garuu kan tokko faadha ijoollee asii muna gargaartee rakkina keessa na baaftee seenaa qurachiisaan jedhe gaafa rabbi rakkina keessa na baasee bakka guddaa na kaa'e. Kanaaf hin dubbadde malee waa'een kan dubbaa nu keessaa qabdu waliin jedhe. Miti nuti Oromoo tokko jimmaan isaa dhagee walitti hima wanti jibee qabdu asii dhiifama wajjin ijoollee immoo warra kan dummaa fa'aa gorsuu qabdu. Maaliif wallaalummaan itti jira warra kanatti. Fakkeenyaaf jimmaa biyya jaalalaati biyya guddinaati. Dhaggeeffadhu arsiis immoo nuti obbolummaa daangaa waliin qoonni dacheedha waliin qoonni Oromoo tokko. Dhaggeeffadhu gaafa qoratamtu tokkotti dhufti galte Oromoon. Quba shan hin argitanitti bakka kana. An waa'ee gandummaa alfaartuu waa'een biyyaa hin jiru nuti wayiiti ammaan jedhan mootummaa hin tuqina mootummaan jiraatu malee nagaa baanee hin gallu. Waa'ee gandummaa tokko keessaa kan jedhan. Asii tokko fa'aa wanti itti mukamu asii itti majammara. Waa'ee gandummaa sammuu keessaa seek godhu yeroo ijoollummaa yoo kaatee dubbatteef seek godhu leengatee yoo kaatee dubbatte seek ofirraa godhu gandummaa wayii nu bira jirtu. Wala jimmaa bira. Hariinuu tokko obboleeyyan dhaggeeffatutti nima. Ati garuu waa'ee gandummaa lamuu sitti hin dhadhuun. Wallaahi eegitii hima sitti hin. Lamuu shi kaafetti hin dhadhu. Waa'ee gandummaa fa'aa sitti dhadhu. Hin jaaladhaa sitti. Waa'ee gandummaa of keessa. Isuma arsii yoo taate of keessaa haati. Ana Oromoo qabaadha ijoollee arsii malee hin gargaaru. Mee wallaahi heddu. Ani immoo birrii qabaadhe ijoollee asii hin gargaara dimmas hin gargaara. Lamman yoo reebii hin gargaaraan tokkotti hin ilaala. Ini namicha kana. Namichi mandoo buraa jiraafu. Eshi rabbi jireenya kana keessaati baasee osoo birrii argatte mana eessatti bitatta? Mana eessatti bitatta? Mana jimma agaaroo keessatti ni jaalladha agaaroo booda bonuu gurguraa dhagaye. Gandummaa qabda laalgaa gandummaa qabda argitee? Maaliif? Waan jimmaan taateef jimmatti mana bitta kaati yoo Oromoo qulqulluu taate Finfinneetti, Hadaamatti, Asallatti, Shaashamannatti bitachuu qabu. Adaamaan maal naan godha? Engadde gaafa buna boota gurguraa keessatti jaalladha. Adaamaan maal naa godha dhageeffadhu. Adaamatti yoo mana bitattee biyya hundaafuu walqixa waan ta'eef namni hunduu dhufee rakkoo sitti himata. Ati amma yoo fuutee fooqii jimmaan keessatti ijaarte jimmi nurraa fagoodha akkamitti arsirraa jimmatti dandeenyee tiraanspoortii argannee dhufnee sitti himanna. Dhageeffadhu waa wayii sitti hima. Arsii keessaa tokko fuudha dhageeffadhu. Gandummaan na keessa jirtu bira. Jimmaan keessaa tokko fuudha. Lamman kana aggaarootti hin galche. Dhageeffadhu. Atillee kuma sana gandummaan si keessaa qabtee naan aggaaroo keessaa tokko fuudhee sirriitti bashaashaatti biratti ijoolleen bashaashaa. Saa jaartitti ijoollee arsiiti. Arsiidha? Atillee gandummaa faatu. Waa'ee gandummaa dhufee sin jedhe bara. Haadha seenaa beektaa? Haadha seenaa? Haadha seenaa hin beeku wallaahi. Jamila hoo? Salaamu alaikum. Waalaikum salaam. Namitti kana maan fuuneeti? Namittiin si haa qabu inshallah. Asli na dubbisu dhiiste. Baama naa qabdi maal Baama naa lafaatu barbaadde? Hin qabdi. Abbaa manaa qabaa. Kan akkana kana osoo fuute